يا رسول ربي ارجم رحمته عفنوتي لفتي سنو سامته يا رسول ربي ارجم رحمته عفنوتي لفتي سنو سامته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح يا كيساني وردفتو تمزيات وبكر نجيني مال فكاتاني نجاكي الحمد لله قدرت ربي قدّا حراتنا يعني وين عرفتينا سبونتو واللقة لتا فرانكي قد اديتين channel كي كانان gurguru بربادا كما إبان أرجعي كان في gurguru بربادا ini حاسب سي يعني نجا الحمد لله كجاري زرتا كم فيان كي مال فكاتا naga abdami mare sagalen ke injiru tapsi de bisure boda dimase hasaun kaba la khalas boda si de bisa tayyib anille ujar ka wat kishu de si de bisa shi illa ujir rajul alhamdulillah لا دي مبراس حاسه في ملئ برانكي يتي برانكي فين بودا سي ديب سينجدا يا حيوان ها هن مالي تا Abbo Branki fiyoo itu isin barbaadu kalas rakkoon qabu ammayyuu sitti haasa'uu danda'a rakkoon hin jiru ishee. An Branki gochuu. Kaameraa maaliin tolfadha rabbii keetii jedhiitiin ta'aa jira nu kilaasii kiyya galee taa'u jira jedhe waan jedhe. Abbo chaanaalii kiyya kana gurgurachuu barbaade na xaffashee. Nama itti gurguradhu arge. Maal jetta? maal re Putih wangkari. Hah? Sila tu kita macam kerja. Putih wangkari rentan itu. Ada uang kamu. maal hojjadha itti irratti homaan argine waan hojjadhullee kalas na jibbisiisee jira gurguruufin yaadaa jira beette. Laalaman jiru baran takkumaan qaba. Chaanaalii takkatti maqaba bari. An chaanaalii takkatti maqaba bari. Laalaman jiru jadi biung kabu. Abboo viewun qabu baay'ee viewun qabu. Isi buang gurgurun bukan kak biaya kan tu si bayar dah tahu. Abboo gurguraa jira gatii bareedaa argadhe. Me wallahi jadi. Wallahi. Rebek. Birri Itoophiyaa meeqa yoo gurgure bareeda ta'a. Kumi torbaatamii kumi saddeettan wajjin awwaattamu. Wallahi. Garuu hojjechuu eegalee jira bari amma doolaarii illee herreeguu eegalee jira beette. Argaa jirtaa tuyyuu. Wanta kana garra keessa lite. Deemtee ilaaltu iyyuudha. Eeyi miskiina. Wallahi takkana garra hin sobuun. Heen herreeguu eegalee jira maa herreeguu eegalee jira doolaara 70 guutuu ka'ee jira iyyuu bari. Me wallahi jedhi. Wallahi guutuu ka'ee jira. Anamma 100,000 argee gurguraa jira kaaree. Kuma dhibba. Hin sobiin. Astaghfirullahi. Maaliif sobaree? Anu gatii arginaaniin gurguruuf ka'as. Kalaa hin gurgureedhaara. Kuma dhibba maaltu yuutuubii sirraa beeksisa durii seetee. Ish bikinti doolaara keessa jirtullee bar keessaa baasaan jiru bara akkasuma wajjini. Indoom boruuf iftaan irratti viidiyoo 2-3 irra dalagan taanaan hin badheefa keessa deemanii irra dalagan taanaan ilaalamnaan inni ajaa'iba dalagaa bar. Maan inni dalagaa minnee warra madandamatu amma fakkeenyaaf warra yuutuubii beekamtii qabu dhufanii guyyaa tokko irratti hojjetanii guyyaa tokkoon kaa'agar. Nama akkasitti barbaadaa yure biyya irraa barsanuu yaasii miti. Nama sirri beekamtii qabu barbaada. Amma ofii keetii hin banettu hin barbaaddu. Ani bakka ana jibbisiisee jira YouTube dalaguun.
Na birriin isaa turuudha garuu harkisi jibbisiisee taa'u isaarra birrii yoo fudhatte birrii isaa immoo balleessanii maaliin bitatta birrii kana immoo Birrii moo Itoophiyaan galuu seena. barbaada re? Itoophiyaa galuu barbaada forososiidhaan xumurachuu barbaada. Nama sangaama tokko goromsuma tokko hin biti keessaa. Haa ka xayyaara kaffaluu sangaadha bannaa isheen kan danda'a. Maal godha sangaa namni rabbi jedhiiti. Qotta qonnatti laata. Tunggu ani sangaan hin bita. Irra cufee amma bilbila kanaaniin itti deebisuuf jira. Itti deebisuu jira. Walumaan ka dhageeffannu ta'a. Garuu bilbila kanarraan na dide wallaahi. A'uuzu billah. Sabboontuun narraa kaasuu didde deebitee narraa kaasuu didde duraa piraankiidha jedhaa jirti. Yoo piraanki marra dalaguu fi soo gurguranii birri 100 saniin sangaa bitadhanaan jette sangaa ka qonnaa bitadhanaan jette ani gabaree wayitii qotuuf qotaa wayitii maaliif akkasiin jette addaan hin baafanne anillee ani garuu chaanalii kiyya kana soo 100 naa kennanii gurguruun barbaadu iyyuu hedduu takka gara na nyaataa maaliif wanti tokko yoo ofii keetiitti dadhabdee dadhabbii bu'aa saniyyuu hatta yoo argatteeyyuu garaa si nyaata maaliif ka'umsa kan kee yookiin waa tokko hojjechuu nama fakkeenyaaf miidiyaa kanallee baay'ee nu hordofu baay'ee hin dhufullee irrallee jechuudha. Sababa yuutuubii kana banadheen nama hedduullee baradhee asirrallee dhufuu danda'ee jechuu yuutuubii kanarra. Hedduu takkaan garaa na nyaata. Sababa kanaafiin sookuma 100 sanuu argadhee gurguruu hin barbaadu jechuuf hin barbaadeeti. Akkasii sabboontuun garuu yoo gurgurtee fi sangoota bitadhu. Sangaa bitadhu naan jettee madri sangaan kuni qotiyoon kunniin isaan biratti hedduu bareedanatti fakkaate. Ani maal godha garuu? Maal godhaan qotiyoo irraa? Osoo akka sanuu isaa dhalu bitadhu naan jetteeti dhalee yoo inni jedhee ni dabalaa deema. Ni dabalaa deema garuu ammoo qotiyoon maal godha? Allafan qabu. Allafan qabu mana madaamii qaba kushiinaa qaba ka keessa fiigaa oolu ka keessa dhiqaa oolu isii qaba. Akkasii lafti hin jiru kan ittiin qotu sabboontuun yeroo dhuftetti na argitu piraanki taate malee wannaa miti. Akkasuma piraanki gochuu barbaadeetiin garuu kanaa ol isinii haasofsiisan jedhee diddee amma immoo nama biraa qabadhee isinii dhufa. Akkasitti immoo nagaatti naa jiraadha naga keessa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.